Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalate haalli fayyaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo keessa jiran ulfaataa ta'uu eeruun keessumaa obbo Baqqalaa Garbaa gameessa waggaa 60 yoo ta'an rakkoo dhahannaa onnee fi ol ka'iinsa dhiigaa isaan mudataa jiru hammaachaa dhufu. Jawaar ammoo dhibee kaleetiif saaxilamuun pootaasiyeemiin qaama isaa keessa jiru gara parsantaa 2tti gadi bu'uun hedduu kan isaan yaaddeesse ta'uu waldichi ibsa isaa keessatti ibsee jira. Gurmuun abukaatotaa fi haakimoota hidhamtoota siyaasaa Oromoos dubbiin ambaasaadar Fitsum Araggaa dogongora kan ta'ee fi dhugarraa kan fagaateedha jechuun hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ammallee halkan 27ffaaf nyaata lagatanii jiraachuu isaanii himanii jiru. Eebbifamaa Yuunivarsiitii Jimmaa kan ture barataa Mohammad Deeksisoo waltajjii eebba isaa irratti hidhamtoota siyaasaa Oromootiif waan sagalee ta'eef kan hidhamee ture guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaachuu abukaatoon isaa himani. Abukaatoo Mohammad Deeksisoo kan ta'e obbo Obsinaan Girmaa akka jaanitti gurbaa waltajjii sanarratti wallisaa ture dabalatee Mohammad Deeksisoos gaafuma eebbaa san kan qabaman yoo ta'u guyyaa kaleessaa abbaan alangaa himata itti banee jiraachuu himamu. Himatni Mohammad Deeksisoo irratti baname qaama hidhatee waliin qunnamtii qabda kan jiru yoo ta'u manni murtii himaticha ilaaluuf guyyaa har'aatti beellamuusaa himani. Hidhamuun kun gama isaatiin mana hidhaa keessatti reebicha hamaan irratti raawwatamus ragaa dirmamuu qaama isaa waliin mana murtiitti kan garsiifate ta'uusaa abukaatoon kun himee jira. Mirgi hidhamaan tokko mana hidhaa keessatti seeraan qabamuuf qabu cabuusaa dabalatee sarbama mirga namoomaa isarratti raawwatameefis Mohammad mana murtichaatti himachuun dhaga'amee jira. Mohammad Deeksisoo eebbifamaa bara 2013 Yuunivarsiitii Jimmaa yeroo ta'u waltajjii eebba barattootaa sanarratti bakka obbo Shimallis Abdiisaa fi aadde Maazaa Ashannaafi argamanitti Mohammad Deeksisoo sagalee guddistuu fudhachuun Jawaar Mohammad hiika hidhamtoota siyaasaa hiikaa jechuun hidhamtoota siyaasaatiif sagalee ta'uun isaa ni yaadatama. Godina Baalee aanaa Gindir keessatti kaadiroonni mootummaa gandoota baadiyyaa keessa bobba'an milishoota araddaa dirqamaan walitti guuranii maqaa leenjiitiin uummata irratti kakaasaa jiraachuun gabaafame. Kana malees qeerroowwan hedduu dirqamaan mootummaa deeggaruu qabdu jechuun dararaa irraan gahaa jiraachuu maddi keenya garasii dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himee jira. Dargaggoota leenjicha irraa qooda fudhachuu didanamuu tarkaanfii irratti fudhannaa jechuun doorsisaa jabaa irraan gahaa jiranii maddi keenya garasii dubbifne. Keessumattuu nama gaaffii dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromootiin wal qabatee achirratti gaafate xiyyeeffannoo keessa galchanii doorsisaa jiru. Haalli nageenya aanaa Gindir yaaddeessaa ta'e kan jiru namni garasii dubbifne kun namoota nagaa faallaa mootummaa deeggartu jechuun hidhaa jiranii jechuunis dubbatama. Godina Harargee Lixaanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa fi Miicatatti qeerroowwan gurraandhala 22,2016 mootummaa wayyaaneetiin wareegaman yaadachuuf guyyaa kaleessaa sirni yaadannoo waggaa 5ffaa isaanii gaggeeffamee oolee jira. Sirna yaadannoo kanarratti qeerroo fi qarreen magaalota adda addaa keessaa walitti dhufuun gadda itti dhagahame ibsachaa kaayyoo jaallan isaanii biraa wareegamanii galmaan ga'uuf waadaa galanii jiru. Walitti dhufiinsa kanarratti dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun sirna nama nyaataa dabree fi amma jirus balaaleffachuun marii bal'aas taasisanii jiraachuu namni waltajjicharraa qooda fudhatee ture tokko bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himee jira. Mootummaan jireenya hawaasummaa jiddu galeessa hin godhanne biyyaafillee ta'ee dhaabuma isaatiifillee faayidaa takka illee hin qabu jaan qeerroon godina Jimmaa magaalaa Jimmarraa yaada isaanii OMN filatani. Mootummaan bilxiginaa guyyaa tokko uummata isaatiif kabajaa kennee hin beeku. Wanti isarraa mul'atu abbaa irrummaa fi akkam godhee filannoo sobaa kana gaggeessa waan jiru qofaa jiraattota keessaa namni OMN yaada isaa kenne tokko. Akka qeerroo Jimmaatti osoo hooggantoonni keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jiran dhimma filannoo yaaduun nu hin barbaachisu. Warri mootummaa fi injoos hayyoota keenya hidhee gad nuuf haadhisu. Dhimma filannoo erga hidhamtoonni siyaasaa bilisaanii kaman booda ajandaa ta'uus danda'a jaani. Kallattiin siyaasaan biyya Itoophiyaa wayitii ammaa qabatee jiru sirna nama nyaataa kaleessaa abbaa irreedhaa deebisuuf carraaqqii godhamaa jirudha jaan. Qeerroon godina Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaarraa
OMN fi yaada isaanii laatani. Uummanni Oromoo rakkoo akka sabaatti isaarratti aggaamamte tana jalaa bahee mirga abbaa biyyummaa gonfachuudhaaf qabsaa'uu qabaa kan jedhan qeerroowwan dirree dhawaa jettuudha. Namni OMN bilbilaan dubbise tokko qabsoo kana gaggeessuuf ammoo hoggansa cimaa kallattii qabsoo kaa'u ni barbaachisaa jedhani. Uummatni Oromoo kan gochuu qabu hoggantoota isaaf jecha mana hidhaa keessatti hidhamanii dararamaa jiran kana roga hundaan kaanee falmachuun harka mootummaa abbaa irreetii baafachuu qabnaa jedhani. Hariiroon Itoophiyaa fi Jarman sababa rakkoo Tigraay keessaatiin balaaf saaxilamaa jira jedha gabaasni Deutsche Welle. Jarman michummaa gaarii Itoophiyaa faana feete kan jiru miidiyaan kun haa ta'u malee gaagaamni Tigraay keessa michooma gaarii gufachiiseeti jira jedha. Carraaqqiin dippiloomaasii Berliin nagaaf goote kan hin milkoofne jedha. Lola Tigraay keessaa fi gargaarsa namoomaa maluu irratti chaansilarri Jarman dhiyoo kana muummee ministeera Itoophiyaa waliin mari'achuu kan himu dubbii himaan isaanii Steefan Sebaat kun Jarman hagam akka ishee yaaddessee mul'isee jira. Fedhiin Jarman deeggarsi namoomaa saffisaan akka dhaqqabuu fi badii gaagaamaa dhaqqabe gaafatamummaan akka jiraatu jedha dubbii himaan kun. Gama biraatiin hojjetaa dhaabbata intelijeensii fi sabquunnamtii Ameerikaa yookaan CIA duraanii akkasuma yeroo ammaa hoogganaa olaanaa dhaabbata jiddugala Afrikaa kan ta'e Cameron Hudson toora Tiwiitarii isaanii irratti akka maxxansetti Jarman gargaarsa qarshii doolaara miliyoona 400 Itoophiyaaf kennuuf turte adda kutuusaa beeksisee jira. Jarman gargaarsa kana adda kutuusiitiif akka sababaatti Cameron yoo himu hariiroon dhimma jijjiirama biyyaa irratti argamu wantoota lama irratti hundaa'uu qaba. Inni jalqabaa karaa dimokiraatawaa ta'een biyya bulchuu fi mirga namoomaa kabajuudhaa kan jiru yoo ta'u, Itoophiyaan ammoo bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti ragaawwan hariiroo gaarii lama kana hin qabdu jechuun sababa gargaarsi adda citeef himama. Talagaa daawwattoota OMN oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qaban isaan gammatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee gargaraa keessatti kan isiniif dabru ta'a. Oduu tana isinitti himuutiin isin faana turtan Faayizaa Ilaas gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur sagaleetiin Abdii Jamaltu nu faana tura. Qophiileen OMN kan birootti fufuu gama kiyyaan qabda kan jiru yoo ta'u manneen murtii himaticha ilaaluuf guyyaa har'aatti beellamuu isaa himani. Hidhamaan kun gama isaatiin mana hidhaa keessatti reebicha mana irratti raawwatamus ragaa dirmamuu qaama isaa waliin mana murtiitti kan agarsiifate ta'uusaa abukaatoon kun himee jira. Mirgi hidhamaan tokko mana hidhaa keessatti seeraan qabamuuf qabu cabuusaa dabalatee sarbama mirga namoomaa isarratti raawwatameefis Muhammad mana murtichaatti himachuun dhaga'amee jira. Muhammad Deeksisoo eebbifamaa bara 2013 Yuunivarsiitii Jimmaa yeroo ta'u tajjii eebba barattootaa sana irratti bakka obbo Shimallis Abdiisaa fi addee Maazaa Ashannaafi argamanitti Muhammad Deeksisoo sagalee guddistuu fudhachuun Jawaar Muhammad hiika hidhamtoota siyaasaa hiikaa jechuun hidhamtoota siyaasaatiif sagalee ta'uun isaa ni yaadatama. Godina Baalee aanaa Gindir keessatti kaadiroonni mootummaa gantoota baadiyyaa keessa bobba'an milishoota araddaa dirqamaan walitti guuranii maqaa leenjiitiin uummata irratti kakaasaa jiraachuun gabaafame. Kana malees qeerroowwan hedduu dirqamaan mootummaa deeggaruu qabdu jechuun dararaa irraan gahaa jiraachuu maddi keenya garasii dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himee jira. Dargaggoota leenjicha irraa qooda fudhachuu didanamuu tarkaanfii isin irratti fudhannaa jechuun doorsisaa jabaa irraan gahaa jiranii maddi keenya garasii dubbifne. Keessumattuu nama gaaffii dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromootiin wal qabatee achirratti gaafate xiyyeeffannoo keessa galchanii doorsisaa jiru. Haalli nageenya aanaa Gindir yaaddeessaa ta'e kan jiru namni garasii dubbifne kun namoota nagaa faallaa mootummaa deeggartu jechuun hidhaa jiranii jechuunis dubbatama. Godina Harargee Lixaanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa fi Micatatti qeerroowwan gurraandhala 22,2016 mootummaa wayyaaneetiin wareegaman yaadachuuf guyyaa kaleessaa sirni yaadannoo waggaa 5ffaa isaanii gaggeeffamee oolee jira. Sirna yaadannoo kanarratti qeerroo fi qarreen magaalota adda addaa keessaa walitti dhufuun gadda itti dhagahame ibsachaa kaayyoo jaallan isaanii biraa wareegamanii galmaan ga'uuf waadaa galanii jiru. Walitti dhufiinsa kanarratti dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun sirna nama nyaataa dabree fi amma jirus balaaleffachuun marii bal'aas taasisanii jiraachuu namni waltajjicharraa qooda fudhatee ture tokko bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himee jira.
mootummaan jireenya hawaasummaa jiddu galeessa hin godhanne biyyaafillee ta'ee dhaabuma isaatiifillee faayidaa takka illee hin qabu jedhan qeerroon godina Jimmaa magaalaa Jimmaarraa yaada isaanii OMN filaatan. Mootummaan bilxiginnaa guyyaa tokko uummata isaatiif kabajaa kennee hin beeku. Wanti isarraa mul'atu abbaa irrummaa fi akkam godhee filannoo sobaa kana gaggeessa waan jiru qofaa jiraattota keessaa namni OMN yaada isaa kenne tokko. Akka qeerroo Jimmaatti osoo hooggantoonni keenya maneedhaa keessatti dararamaa jiran dhimma filannoo yaaduun nu hin barbaachisu. Warri mootummaa fi injoos hayyoota keenya hidhee gad nuuf haa dhiisu. Dhimma filannoo erga hidhamtoonni siyaasaa bilisaanii kaman booda ajandaa ta'uus danda'a jedhan. Kallattiin siyaasaan biyya Itoophiyaa weetii ammaa qabatee jiru sirna nama nyaataa kaleessa abbaa irreedhaa deebisuuf carraaqqii godhamaa jirudha jedhan. Qeerroon godina Harargee bahaa magaalaa Dirree Dhawaarraa OMN yaada isaanii laatan. Uummanni Oromoo rakkoo akka sabaatti isaa irratti aggaamamte tana jalaa bahee mirga abbaa biyyummaa gonfachuudhaaf qabsaa'uu qabaa kan jedhan qeerroowwan Dirree Dhawaa jechuudha. Namni OMN bilbilaan dubbise tokko qabsoo kana gaggeessuuf ammoo hooggansa cimaa kallattii qabsoo kaa'u ni barbaachisaa jedhan. Uummatni Oromoo kan gochuu qabu hooggantoota isaaf jecha mana hidhaa keessatti hidhamanii dararamaa jiran kana roga hundaan kaanee falmachuun harka mootummaa abbaa irreetii baafachuu qabnaa jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Jarman sababa rakkoo Tigraay keessaatiin balaaf saaxilamaa jira gabaasni Deutsche Welle. Jarman michummaa gaarii Itoophiyaa faana feete kan jiru miidiyaan kun haa ta'u malee gaagaamni Tigraay keessa michooma gaarii gufachiiseeti jira carraaqqiin dippiloomaasii baalee nagaaf goote kan hin milkooyne lola Tigraay keessaa fi gargaarsa namoomaa maluu irratti chaansilarri Jarman dhiyoo kana muummee ministeera Itoophiyaa waliin mari'achuu kan himu dubbii himaan isaanii Steefan Sebaat kun Jarman hagam akka ishee yaaddeessee mul'isee jira. Fedhiin Jarman deeggarsi namoomaa saffisaan akka dhaqqabuu fi badii gaagaamaa dhaqqabe gaafatamummaan akka jiraatu jedha dubbii himaan kun. Gama biraatiin hojjetaa dhaabbata inteleejensii fi sabquunnamtii Ameerikaa yookaan CIA duraanii akkasuma yeroo ammaa hoogganaa olaanaa dhaabbata jiddugala Afrikaa kan ta'e Cameron Hudson toora Tiwiitarii isaanii irratti akka maxxansetti Jarman gargaarsa qarshii doolaara miliyoona 400 Itoophiyaaf kennuuf turte adda kutuusaa beeksisee jira. Jarman gargaarsa kana adda kutuusiitiif akka sababaatti Cameron yoo himu hariiroon dhimma jijjiirama biyyaa irratti argamu wantoota lama